Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Ako English with Oromic. I'm Ako from School of American English. Today we're gonna see or we're gonna look like just a kind of vocabulary words. Especially vocab is about crime and the punishments, or crime is about criminal. Okay, our classes is focused on this one today. Kabajamtoota daawwattoota chaanalii Ako English with Oromic akkam nagaa jirtu fayyuma keessanii nagaadha. Baga jiraattan guyyaa hadhaa barumsa ajaa'ibaa barumsa waa'ee yakkaa. Okay, have you ever committed a crime bro? Yakka raawwatte beektaa? Yakka kamii raawwatte? Hin hatte moo? Hin arrabsite moo? Okay, nama ajjeeste moo? Maal goote? Barumsa yakkaa wal qabatu baran jechuudha. Akkasumas immoo namooti yakka raawwatan kan nama ajjeesan, kan nama darafan, kan mana namaa seenan, kan suuqii namaa seenan, kan kiichii namaa keessaa waa fudhanii fi kan abbaa ofii haadha ofii ajjeesan. Namoonni kunniin kan of ajjeesan maal jedhaman? We'll learn together. Please let me have a look. Mee halaallu tokko tokkoon jechuudha. Chaanalii keenya subscribe, like, share gochuun yeroo hundayyuu gaaffii keenya. Okay, barumsi keenya kanadhaa akkuma dursa isinitti mee about crime. What is crime means? Crime means it is a kind of illegal action or doing illegal action. Crime jechuun yakka yookaan immoo ad malee dalagama jechuudha. Okay? Afaan Oromootiin yakka ad malee dalagama jechuudha. Doing something illegal which is punished by law jechuudha. Kan seeratti nama qaxxaasu yookaan immoo seera nama adabsisamu maal jedhama? Yakka jedhama jechuudha. Yakka jechuun afaan Ingiliffaatiin crime. You can say a lawful action jennaan yookaan immoo crime jennaan. Crime jechuun maal jedhama? Yakka jechuudha. Crime jechuun yakka jechuudha. Okay, namni yakka raawwatu maal jedhama? A person who commit the crime is called what? Criminal. Criminal. Namni yakka raawwatu maal jedhama? Criminal jechuudha. Yakkamaa jechuudha. Yakki crime. Namichoon immoo namichoon yakka raawwatu maal jedhama afaan Ingiliffaatiin? We can say criminal. Criminal jechuun a person who commit the crime is called criminal jechuudha. Criminal jechuudha. Okay. The next one is, the third one is punishment. Punishment means it's a kind of penalty on somebody who is convicted of a crime jechuudha. Punishment jechuun nama yakka dalagame tokko yookaan immoo nama yakka dalage tokko maaliin punish godha jechuudha yookaan immoo punishment isaa maal jechuudha. Kanaaf punishment jechuun it is a penalty imposed on somebody who is convicted of what? Convicted of crime jechuudha. Kanaaf nama yakka raawwate punishmentiin kennamaaf jechuudha. Gosa qixaate jechuudha. Okay. The next one is assassination. Assassination means is killing a famous person on the public or on the figure purposely jechuudha. Okay? Assassination jechuun killing a famous person. Nama beekamaa tokko yoo ajjeeste, okay? Gochi kuni assassination jedhama jechuudha. Assassination. Killing a famous person on public area or on the figure by purposely jechuudha. Itti yaaddee karoorfattee nama tokko yoo balleessite yookaan immoo yoo lubbuu isaa dabarsite jechuudha. For politics. Keessattuu politikaaf yookaan immoo politikaa wal qabsiistee yookaan ajjeestu taate ajjechaan akkana maal jedhama? It is assassination jennaan jechuudha. Assassination. Fakkeenya yoo fudhanne biyya keenya keessatti artistiin beekamaan Haacaaluu Hundeessaa is best singer which is famous in Ethiopia. Just he is killed by someone for sake of politics. Okay, I don't want to interfere my hand is in the politics. However, but he's not just killed for nonsense. Okay, it is purpose jechuudha. Kanaaf ajjeessan akkana maal jedhama? It is assassination jechuudha. Namni gocha kana raawwatu maal jedhaman? Namni tokko ajjecha nama beekamaatiin yoo qabame. Okay? Red handed harkaan harkatti yoo qabame inni maal jedhama? We can say assassin jedhama jechuudha. A person who commit the crime of assassination called assassin jechuudha. Assassin jechuun nama gocha yakkaa raawwatu maannaan we can say assassin jechuudha. Assassin jennaan. Gochichi assassination dha. Namichi maal jedhama? Assassin jedhama jechuudha. Assassin jedhama jechuudha. The next one is rape. Rape means just forcing someone to have a sex. That means, okay, we can say rape.
Okay? Rape jechuun gudeeddii jechuudha. Gudeeddii jechuun gocha jechuudha. You can say rape jennaan jechuudha. Rape jechuun forcing someone to have a sex nama tokko humnaan yookaan immoo dirqamaan gocha fokkataa yookaan immoo gocha karaa illegal ta'e yoo ittiin deemte gochi sun maal jedhama? Gocha rape jedhama jechuudha. Rape jechuudha. Namni gocha kana raawwatu maal jedhama? A person who commits this crime is called rapist jennaan jechuudha. Rapist. Rapist jechuun nama gocha gudeeddii raawwatu jechuudha. Namni kun maal jedhama? Namni kun yakka kana raawwate maaliin himatame yoo jedhaniin rapist jechuudha. Kanaafiyyuu gudeeddiin himatame jennaan jechuudha. We can say rapist, rape, and we can say rapist jechuudha. Kaitaan ammoo we can say manslaughter. Manslaughter. Manslaughter means it is killing someone by accident. If you kill someone by accident, nama tokko osoo tiyyaadin purpose osoo hin taane osoo tasa makiinaan yoo ajjeeste harkaan yoo dhoofte tasa osoo tiyyaadin intention yoo hin qabaanne ajjechuudhaaf nama san osoo ittiin kororfatin tasa yoo si harkatti du'e yookaan ammoo tasa yoo ajjeeste ajjechan kana manslaughter jechuudha. Manslaughter jechuun ajjecha osoo tiyyaadin jechuudha. Ajjecha tasa jechuudha. We can say killing someone, by accident jechuudha. Okay? Killing someone by accident jechuun we can say manslaughter jennaan. Manslaughter jechuudha. Okay. The next one is nama tokko immoo yoo beekan itti yaaddee ajjeeste. Itti yaaddee beekan yoo ajjeeste, it is a kind of crime which is called murder. Murder jechuun killing someone on purpose jechuudha. Killing someone on purpose. Nama tokko itti yaaddee beekan yoo ajjeeste maal goote? Gochi kun maal jedhama? We can say murder jechuudha. Murder jechuudha. A person who commits the crime of murder is called murderer. Okay? Namichoon gocha kana raawwatu afaan Ingiliffaatiin maal jennaan? We can say murderer. Murderer jechuudha. Murder jechuun nama gocha ajjechaa beekan raawwata jechuudha. Pilaanitti godhee yaadee qophaa'ee eegee yoo ajjeese gochi kun murder jennaan. Namichoon immoo maal jennaan? Murderer. Murderer jennaan jechuudha. Okay. The next one is pickpocketing. Pickpocketing means just is a kind of crime that you stealing something like a wallet, money, etc. from people's pockets, especially in the crowded place or in the crowded area. Pickpocketing jechuun akkuma maqaa isaa hubattanii nama tokko kiisaa beekan yookaan ammoo itti yaaddee yoo seente kiisaa keessaa boorsaa yookaan ammoo wallet yookaan ammoo kiisma waxxaraa yookaan ammoo birrii yookaan ammoo waan ta'e iyyuu haa ta'u yoo kiisaa keessaa fudhatte gochi kun maal jedhama? We can say pickpocketing jennaan. Pickpocketing jedhama jechuudha. Pickpocketing jechuun gocha hattummaa kiisii namaa seenu jechuudha. So a person or someone who commits the crime of pickpocketing is called what? We can say pickpocketer or we can say pickpocket naturally. Okay? We can say pickpocketer. Namni gocha kana raawwatu maaliin qabame maaliin hidhame yoo sin jedhani kiisha namaa seene yookaan ammoo niyaate yoo jedhame kiisha namaa keessaa yeroo fudha qabame yoo jedhame inni maal jedhama namicha sun? We can say pickpocketer. Pickpocketer jechuudha. Okay, good. Gochi pickpocketing namicha ammoo pickpocketer jechuudha. The next one is robbery. Robbery jechuun zarafuu jechuudha yookaan ammoo humnaan iddootti yookaan ammoo badhetti namarraa humnaan waa fudhachuu jechuudha. We can say robbery. Robbery means stealing a large amount of money with force or violence, especially from bank or from a store. Yookaan ammoo bakka wayiitii jechuudha. Yoo humnaan yoo waan akkana fudhattee gochi kun jedhama gocha robbery jechuudha. Akka afaan Amaariffatti zarafaa jechuudha yookaan ammoo afaan Oromiffaan beekuu dhabaatullee afaan Amaariffaatti ni gala yaada zirfaa akka jedhamu jechuudha. Zarafuu jechuudha yookaan ammoo humnaan jechuudha. Waan xixiqqoo hin ta'in waan guddaa large amount of things especially from bank life. Okay? Rob yoo goote zarafuu yookaan ammoo humnaan fudhachuu jechuudha. Okay? Humnaan fudhachuu jechuudha. Okay, maannaan robbery naan gocha kanaatti maannaan
It's a kind of robbery. Okay, have you ever done robbery? Okay, we can say, have you ever committed robbery? Okay, gocha robbery de beta. You can say, have or has someone robbed you? Okay, mo na mo is zarafe beka tera kan angab chuna nete chula. So namichon gocha kan rawata manna we can say robbery na robbery na chula. Okay. We can say robber. Chun namagoch kan rawat chud. Namagoch kan rawat ma you can say robber na chud. Okay, kambra mo suicide. Suicide means it is killing himself chud. Namni lubbi fi yo kan mo fuma sati ufajese ma we can say suicide na chud. Suicide means someone who killed himself. Nami lubbi fi ballis ufi sati ma fa Ingiliffaa we can say suicide na chud. Suicide natural. The next one is if someone killed his mom. Okay, name toko yo hara fi ajjese. Okay, lubbu hara fi yobase. We can say matricide natural. Matricide means someone who killed his mom natural. Namni hara fi ajjese toko. Afaan Ingiliffaa mannan we can say matricide. Yo falla kana mo abba fi ajjeso. We can say patricide. Patricide means someone who killed his dad. We can say patricide. Patricide, matricide, suicide ne hala kanan afaan Ingiliffaatiin dubbachuu hin dandeenye jechuudha. The next one is theft. Theft, I'm sorry. You can say theft. Theft means it's this act of stealing jechuudha. Hatummaa jechuudha. We can say theft jechuun. It is kind of what? Act of stealing jechuudha. Hanne jechuudha. Hanne jechuun afaan Ingiliffaatiin maal? We can say theft jechuudha. Okay, if yoommoo namichoon waan kan hatu yookaan ammoo hattu yoo isin jedhe hattu jechuudha. We can say thief. We can say thief. Thief jechuun hattu jechuudha. Namicha jechuudha. Gocha ammoo hatticha gochicha ammoo we can say theft. Namicho madama we can say thief. You are thief of sinjed ati hattu da jechuudha. You are thief of sinjed ati hattu jechuudha. Okay, okay, the next one is it is arson. Arson. What is arson means? Arson means it's a kind of commit that setting a fire on the buildings, on the cars, on the property of what? Someone through purpose jechuudha. Arson jechuun gocha yakka keessaa kan qabeenya namarratti ibiddi qabsiisan jechuudha. Okay, mana namarratti ibiddi qabsiisuun, konkolaataa namatti ibiddi qabsiisuun, especially at the times of riot or violence yeroo demonstration jechuudha. Makiinaa namaa konkolaataa namarratti, mana namarratti, qabeenya namarratti ibiddi qabsiisuun setting a fire, okay, on the building, on the cars, on the property of someone on purpose means we can say arson natural. Arson jechuun beekan itti yaadame jechuudha. Mana namatti ibidda qabsiisu konkolaataa qabsiisuun arson natural. Gochinti baadama gocha arson jedhama jechuudha. Namicha gocha kana raawwatu a person who commit the crime of arson is called arsonist jechuudha. Arsonist. You can say arsonist jechuudha. Okay? Nami gocha kana raawwatu baadama arsonist jedhama jechuudha. Arsonist jedhamee yaamama jechuudha. Gochichi arson, namichi immoo arsonist jechuun a person who commit the crime ennaan jechuudha. Okay, kan dhuma immoo we can say shoplifting. Shoplifting jechuun someone who take from the store, okay? Someone who is stealing is a kind of candy or chocolate from the store is called, you can say shoplifting actually. Shoplifting means it is stealing supermarket keessa yookaan ammoo suuqii keessa hatuun shoplifting jechuudha. Shoplifting jechuudha. It's stealing something from what? From store jechuudha or from supermarket jechuudha. Suuqii keessa wanta xixiqqaan hatuun fuudhuun maal jedhama? Shoplifting jedhama jechuudha. Shoplifting jechuudha. Namni supermarket seenee waa wayii fuudhee kishee kaate osoo abbatti ni mina jechuudha. Gocha yakka jechuudha. Yakka akkamiiti? Yakka gosa akkamiitiin akka himatamu funduratti baranna jechuudha. Namichoon gocha kana raawwatu maal jedhama? We can say shoplifter ennaan. We can say
shoplifter jedhama jechuudha. A person who commits the crime of shoplifting is called shoplifter jedhama jechuudha. Namni gocha kana raawwatu jedhama shoplifter jedhama jechuudha. Kanaaf barumsi kiyya kanadha. Waa'ee committee fi waa'ee crime asirratti xumurame jechuudha. Kana qofa miti baay'eedha. Gosoota qixaate yookaan immoo adabbiidha. Maal akka ta'an hin baranna. Hadhaaf asumarratti xumurraa barumsi kiyya kana jalatti barumsa miraa kan isin dura barannee linkii isaa as jala argachuu hin dandeettanii seenatii tuqaatii viidiyoo kaaniin daawwadhaa. Akkasumas immoo chaanalii kiyya subscribe, like, share godhaa. Nu bira dhaabbadhaa. Turtii gaarii. Have a nice time. Okay, akkasumas immoo miidiyaa yookaan immoo social media kan bira irrattis akka Facebook irratti akkuma yaasin jira, Telegram irratti illee ni jira. Barumsa kana karaa YouTube qofaan osoo hin taane karaawwan kan akka Facebookatiin follow gochuu dandeettanii akkasumas immoo Telegiraaman join gootanii linkii tuqxanii argachuu dandeettanii karaa hundaaniyyuu karaa social media ta'e hundaaniyyuu share goonee jirra. Kanaaf karaa hundaanuu seenatii daawwadhaa, waliif share godhaa, wal biraan gahaa jechuudha. Barumsi nu barsiifnu kun barumsa yoomiyyuu isin fayyada jechuudha. Akkanaan barumsa yookaan immoo waan taaneef iyyuu yookaan yeroo keessan baay'ee balleessartanii faniidhaan yookaan immoo diraamaa garaatiin garuu immoo barumsi isin barbaachisa waan ta'eef yaalammii koo baradhaa. Chaanalii kiyyalee jajjabeessaa guddisaa waliin haa guddannu. Yoo isin jabeessan anillee jabaachuu danda'a jechuudha. Mooraa hin haa godhaa jechuudha isin jechuu barbaada. Fayyaa ta'aa. Have a nice time. See you next time. Bye.